Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp erga mariin nagaa Ameerikaa fi Iraan xumuramee booda humni waraanaa biyyattii hatattamaan Istireet oof Hormuz akka to'atu ajajuu labse. Tiraamp humni galaanaa Ameerikaa uggura hojiirra oolchuuf kan murteesse Iraan daandii bishaanii kana erga cufteef Islaamabaaditti waliigaltee irra ga'uu dadhabuun booda akka ta'e himeera. Doorsisa Tiraamp kana hordofuun ibsa kan kenne humni galaanaa Iraan tarkaanfiin dogoggoraa USA fi michoonni ishee Istireet oof Hormuz irratti fudhatan kamiyyuu bubbee badiisaa du'a baatu keessa isaan galcha jedheera. Kana malees Koreen eegdota warraaqsaa Iraan dooniiwwan waraanaa karaa Istireet oof Hormuz dhiyaatan akka dhukaasa cabsuutti ilaalamu jechuun isa akeekkachiiseera. Iraan Ameerikaan kana booda murtoo Iraan yoo qorte barumsa guddaa akka barsiistus dhaadatte. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp erga mariin nagaa Ameerikaa fi Iraan xumuramee booda humni waraanaa biyyattii hatattamaan Istireet oof Hormuz akka to'atu ajajuu labse. Tiraamp humni galaanaa Ameerikaa uggura hojiirra oolchuuf kan murteesse Iraan daandii bishaanii kana erga cufteef Islaamabaaditti waliigaltee irra ga'uu dadhabuun booda akka ta'e himeera. Pireezidaantichi mariin nagaa Ameerikaa fi Iraan Paakistaan keessatti taasifamaa ture waliigaltee malee erga xumuramee booda humni galaanaa Ameerikaa battalumatti Istireet oof Hormuz ugguruu jalqabas jedheera. Kana malees Tiraamp ergaa miidiyaa hawaasaa irratti maxxansaniin Iraan Istireet oof Hormuz irratti saamicha taasisaa jirti jechuun himataniiru. Humni galaanaa Ameerikaa dooniiwwan bishaan idil addunyaa irratti Iraaniif kaffaltii kaffalanii fi kanneen Istireetii kana keessa darbuuf yaalan hunda akka dhorkus himaniiru. Humnoonni Ameerikaa fanjii Iraan bishaan dhiphoo kana keessa qulqulleessuu akka jalqabanis ajajuu dubbataniiru. Doorsisa Tiraamp hordofuun ibsa kan kenne humni galaanaa Iraan tarkaanfiin dogoggoraa USA fi michoota ishee Istireet oof Hormuz irratti fudhatan kamiyyuu bubbee badiisaa du'a baatu keessa isaan galcha jedheera. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan gama isaan akeekkachiisa cimaa kenneera. Dooniiwwan siivilii dambiiwwan addaa Iraan baastee eeguun qarqara galaanaa kana qaxxaamuruu akka danda'an himuun yaa ta'u malee dooniiwwan waraanaa qarqara galaanaa Istireet oof Hormuz kanatti yoo dhiyaatan dhukaasa dhaabuu akka cabsaniitti ilaalama tarkaanfii cimaa fudhannas jedheera. Ergaan Tiraamp kennan kun haala dhukaasa dhaabuu dadhabaa torban lamaaf turu irrattis yaaddoo guddaa uumeera. Tiraamp to'annoo Iraan daandii bishaanii kana irratti qabdu saamicha addunyaati jechuun humnoonni Iraan humnoota Ameerikaa yookiin doonii nagaa irratti dhukaasuuf yoo yaalan gara Si'oolitti gadi bu'u jechuunis dabalaniiru. Kana malees Tiraamp Iraan biyyoota isaan jaalatanitti boba'aa gurguruuf maallaqa akka argattu hin hayyamnu jechuun gaafiif deebii Fox News waliin taasisaniin dubbataniiru. Itti dabaluunis Yuunaayitid Kingdamii fi biyyoonni tokko tokko tattaaffii Ameerikaa gargaaruuf dooniiwwan fanjii qulqulleessan erguu isaanii ibsaniiru. Dubbii kanas mootummaan Biriteen hin mirkaneessine jedhameera. Gama kaaniin hoogganaan humna galaanaa Iraan doorsisa Tiraamp Istireet oof Hormuz ugguruuf yaada dhiyeessetti qooseera. Ajajaan humna galaanaa Iraan doorsisa yeroo dhiyoo Doonaald Tiraamp uggura humna galaanaa Istireet oof Hormuz irratti kaa'uuf dhiyeessan qoosaa guddaa fi kan nama kofalchiisu jechuun kuffisaniiru. Waraanni Iraan sochii doonii Ameerikaa naannicha keessa jiru hunda itti dhiyeenyaan hordofaa jiras jedhaniiru. Jajjaboonni humni galaanaa Riippablika Islaamaa Iraan sochii waraanni Ameerikaa weerartuun naannicha keessatti raawwattu hunda hordofaa jira jechuun Riir Admiiraal Shaharaamii Iraanii ibsa miidiyaaleen Iraan qabatanii ba'aniin mirkaneessaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa waraanni isaa salphinaan mo'amuu hordofee uggura galaanaa labsuun isaa kan baay'ee nama kofalchiisudhas jedhaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa dooniin kaffaltii Iraaniif kaffaltu kamiyyuu bishaan idil addunyaa keessatti akka dhaabbattus akeekkachiisaniiru. Iraan erga waraanni Ameerikaa fi Israa'el gurraandhala 28 jalqabee asim karaa Istireet oof Hormuz guutumatti to'annoo jala galchiteetti. Humni galaanaa Iraan akka beeksisetti Istireetiin kun keessattuu USA fi Israa'eliif gara haala duraan tureetti gonkumaa akka hin deebine hubachiiseera. Teheraan dooniiwwan biyyoota weerartoota fi deeggartoota isaanii waliin hidhata qaban dhorkuun dooniiwwan biyyoota michootaa tajaajilan akka darbanis hayyamteetti. Paarlaamaan Iraan wixinee seeraa kaffaltii geejjibaa maallaqa biyyattiitiin kaa'uuf dooniiwwan Ameerikaa fi Israa'el ifatti dhorkuusaa tarkaanfachiiseera. Kanuma waliin waraanni USA wiixata ganama Istireet oof Hormuz irratti uggurri akka jalqabu beeksiseera. Gama Iraaniin humni galaanaa humna addaa gara qarqara galaana Hormuzitti ergamuun weerara ta'uu danda'uuf qophii ta'uusaa agarsiiseera. Waraanni USA tiraafikoonni galaanaa buufata doonii Iraan seenanii fi ba'an hundi
wiixata ganama uggurri akka jalqabu beekuu qabu jechuun labseera. Kunis kan dhufe marii USA fi Iraan gidduutti taasifamaa ture erga dhaabbatee boodas jedhameera. Biyyoota lamaan gidduutti dhukaasa dhaabuun torban tokko osoo hin guutin pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraanni USA bu'uuraalee misoomaa Iraan irraa hafe akka xumuru doorsisuun warshaaleen bishaanii fi elektiriikii ishee salphaatti rukutamuu danda'us jedheera. USA fi Iraan erga mariin dhaabbatee ejjennoo isaanii qotaa kan jiran yoo ta'u, gamni lachuu ammallee furmaata dippiloomaasiidhaaf banaa ta'uu isaanii mallattoo agarsiisaniiru. Gama biraan Koreen eegdota warraaqsaa Iraan dooniiwwan waraanaa karaa Strait of Hormuzitti dhiyaatan akka dhukaasa cabsuutti ilaalamu jechuun akeekkachiiseera. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan ibsa halkan kana kenneen dooniiwwan waraanaa Strait of Hormuz keessa darbuuf yaalii godhan kamiyyuu barumsa hamaa argatu jedheera. Humni galaanaa koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan himannaa Tiraamp Iraan saamicha taasisaa jirti jedhu fudhatama dhabsiiseera. Doonii waraanaa kamiyyuu gara bishaan kanaa yoo dhufe tarkaanfii cimaa fudhannas jechuun akeekkachiiseera. Koreen eegdota warraaqsaa dooniiwwan siivilii daandii bishaanii tarsiimoo kana dambiiwwan Iraan baafte jalatti darbuu akka danda'anis ibseera. Yaa ta'u malee dooniiwwan waraanaa mata duree yookiin sababa kamiinuu gara Strait of Hormuzitti yoo dhiyaatan yookiin yaalii yoo taasisan akka dhukaasa dhaabuu cabsaniitti ilaalamu jechuun tarkaanfiin cimaan akka fudhatamus ibseera. Iraan Ameerikaan kana booda murtoo Iraan yoo qorte barumsa guddaa akka barsiistu dhaadatte. Afayyaa'in paarlaamaa Iraan Mohammad Baagaarii qalaabaaf sabni Iraan doorsisa Ameerikaaf akka hin jilbeeffanne mirkaneessuun USA'n ammas yoo waraana filatte barumsa guddaa barsiisuuf akka qophoofte akeekkachiisaniiru. Dubbiin pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbataniif deebii kallattii kan kennan qalaabaaf afaan doorsisaa Iraan irratti hin hojjetu jedhaniiru. Itti dabaluunis Iraan warraaqsa Islaamaa bara 1979 irraa eegalee dhiibbaa waraanaa diinagdee yookiin siyaasatiin akka harka hin kennine agarsiiftee jirti jechuun yaadachiisaniiru. Qalaabaaf kallattiin Tiraampiif haasawa taasisaniin Iraan waraana yookiin mariidhaaf deebii gosa adda addaa akka kennitu dubbataniiru. Yoo gara waraanatti deebitan isin lolla, yoo loojikii qabattanii fuulduratti dhuftan ammoo loojikiidhaan isin ilaalla. Doorsisa kamiifuu hin jilbeeffannu, murtoo keenya irra deebi'aa qoradhaa akka barumsa guddaa barattaniif jedhaniiru. Qalaabaaf Ameerikaan karaa ba'uu argachuu kan dandeessu Iraan waliin amantaa deebitee ijaaruuf murteessuu qofa jechuun Waashingten uummata Iraan irraa liqii waan qabduuf gocha dogoggoraa kanaan dura raawwatte bakka buusuuf yaaluu qabdis jedhaniiru. Gama biraan ministeerri Haajii Alaa Iraan Abbaas Argaachi Ameerikaan gaafii humnaa olii gaafachuu marii Islaamabaad milkaa'uuf inchii muraasni qofti hafe karaarraa maqseera jechuun himataniiru. Sababni isaas marii sadarkaa olaanaa biyyoota lamaan gidduutti taasifame marii cimaa sa'aatii 21 booda bu'aa argachuudhaan alatti adda citeera. Marii cimaa sadarkaa olaanaa waggoota 47 keessatti taasifame kun Iraan waraana dhaabuuf amanamummaa gaarii USA waliin bobbaatee turte jechuun ministeerri dhimma alaa miidiyaa hawaasaa irratti barreessaniiru. Yaa ta'u malee USA nagaa ammaatti barnoota zeeroo argatte jechuun Waashingten waggoota 12 darbaniif Iraan walii waraana fashalaa irraa homaa hin baranne jechuun ibsaniiru. Dippiloomaatichi Iraan kun akeekkachiisa ifa ta'een barreeffama isaanii kan xumuran yoo ta'u, fedhii gaariif fedhii gaarii dhalcha, diinummaan diinummaa dhalcha jechuun ibsaniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo oduuwwan waqtaa'oo ganama kanaaf qabanne kanuma. Odiilee biroo sa'aatiiwwaniin booda qabannee haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nagaadhaan.